Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota TV Mo'aa yeroon yerootti oduu isin biraan geenyudha. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Andaraartuu Garbaati. Sudaan hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha irratti mormii akka hin qabne ibsite. Mo'eeroon lammii akka taantu isinitti himti. Sudaan ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha ammaan tana ijaarsi isaa xumuramaa jiru irratti mormii akka hin qabne dura ta'aa mana maree ce'umsa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan dubbatan. Al-Burhaan kana jechuun isaanii kan ibsame daawwannaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa tokkoof Kaartuumitti taasisan hordofee ibsa kennaniini. Dureewwan biyyoota lamaanis dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha irratti marii taasisuun isaanii kan ibsame yoo ta'u, Sudaanii fi Itoophiyaan dhimma hidhicha ilaallatu hundarratti akka walii galanii fi akka wal deeggaran Al-Burhaan cimsuun dubbatanii jiru jedha ibsichi. Hidha haaromsa Itoophiyaa guddichi kan erga ijaarsi isaa eegalamee waggoota 10 ol lakkoofsisee marsaa sadaffaaf erga bishaan guutameen booda anniisaa maddisiisuu eegaluun ibsamuunsaa ni yaadatama. Adeemsa kana keessatti Masrii fi Sudaan hanga bishaan Abbayyaa irraa argatan irratti dhiibbaa waan qabaatuuf dhimma hidhichaa bishaaniin guutuu fi bulchiinsa hidhichaa irratti waliigalteen seera dirqisiisaa akka taasifamuuf waamicha taasisaa turanii jiru. Pireezidaantiin Sudaan duraanii Omar Al-Bashir erga aangoorraa kaafamaniin booda ejjennoon biyyattiin dhimma hidha guddicha irratti qabdu jijjiiramuun Masrii waliin hiriirtee gaaffii kaasaa turte. Fonqolcha mootummaa onkoloolessa darbe keessa gaggeeffameen booda aangoo kan qabatan Jeneraal Al-Burhaan taateewwan adda addaatiin muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin wal arguun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, dhimma daangaa fi hidha haaromsa guddichaa irratti marii taasisuun isaanii ibsamee jira. Xumura daawwannaa muummicha ministeera Abiy irratti ibsa waloo baasan irrattis dhimmoota hidha guddichaa fi daangaa ilaalchisee haala dantaa uummattoota keenyaa kabachiisuun marii fi waliigalteedhaan furmaata kennuuf waliigaluu isaanii beeksisaniiru. Itoophiyaa fi Sudaan daangaa isaanii haalaan adda baasuu fi naannolee falmisiisoo ta'aniif furmaata kaa'uuf koomishinii waloo hundeessuun barootaaf marii taasisaa kan turan yoo ta'u, waggoota 2 dura ammoo Tigraay keessatti wayita waraanni eegaletti Sudaan loltoota ishee bobbaasuun lafa gabbataa naaf ta'a jettu to'achuunsee kan yaadatamudha. Mootummaan Itoophiyaas tarkaanfii Sudaan mormuudhaan loltoota ishee akka baaftuu fi furmaanni karaa mariitiin akka barbaadamu gaafataa turus naannoon qonnaan bultoonni hedduun irraa buqqaafaman ammalleen harka Sudaanitti argamu. Sudaan biyya waggaatti lolaadhaan miidhamtuuf hidhi haaromsa guddichaa akka ishee fayyadu amantulleen haala bishaan itti guutamuu fi haala bishaan waqtiiwwan hir'inni bishaanii mudatutti hidhicha keessaa itti gadhiifamuu danda'u irratti waliigaltee irra gahuudhaaf gaafataa turte. Masrii fi Sudaan osoo waliigalteen seeraa dirqisiisaa ta'e raawwatamin Itoophiyaan hojii hidhicha bishaaniin guutuu akka hin raawwanneef irra deddeebiin gaafataa turanis osoo fudhatama hin argatin hidhichi bishaan akka kuufatu taasifamuun bara darbe keessa hojii anniisaa oomishuu jalqabaa eegalee jira. Hidhi haaromsa Itoophiyaa guddichi kan biyyattiin baasii doolaara biliyoona 4 itti baaste anniisaa meegaawaatii 5,000 ol maddisiisuun Sudaan dabalatee biyyoota biraatiif illeen anniisaa ni dhiyeessa jedhamee teegama. Dhaabbanni walta'iinsa barnoota idila addunyaa damee barnootaa Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu ibse. Dhaabbanni walta'iinsa barnoota idila addunyaa kan damee barnootaa irratti hojjetu damee barnootaa Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu ibsee jira. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata tumsa barnootaa idila addunyaa lawuu waliin ta'uun mari'atani. Marii isaanii keessatti Profeesar Biraanuun jijjiiramaa fi hojiiwwan qulqullina barnootaa Itoophiyaa eeguuf adeemsifamaa jiran ibsaniiru. Ministeerri kun walta'iinsa barnoota idila addunyaa Itoophiyaatti gama barnootaatiin deeggarsa taasisaa turuu eeruun deeggarsi kun cimee akka itti fufu gaafataniiru. Gatiin simmintoo haaraan torbee dhufurraa eegalee gabaarra oolaa jedhame. Gatiin simmintoo haaraan torbee dhufuu eegalee gabaarra kan oolu ta'uu Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Qajeelfamaa fi gatii raabsaa fi to'annoo simmintoo ministeerichii fi abbootiin qabeenyaa warshaa simmintoo baasan ilaalchisee waldaan oomishtoota simmintoo ibsa laateera. Ibsa isaa kanaanis gatiin simmintoo haaraan ba'e torbee dhufuu eegalee gabaarra kan oolu ta'uu ibsameera. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota naannolee hundaatti gatii murtaa'e kanaan suuqiiwwan gurgurtaa simmintootti kan argamu ta'uu himeera. Haaluma kanaan simmintoon hundi kuntaalli tokko birrii 2,200 gaditti akka gurguramu murtaa'u Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa heereera. Naannolee fi godinaaleetti gatiin gurgurtaa yeroo itti aanu kan ifoomu ta'uunis ministeerichi beeksisee jira.
Boeing balaa xiyyaarotaa lama kan Itoophiyaa fi Indoneeshiyaan wal qabateen mana murtiitti dhiyaate. Balaa lubbuu namoota 346 galaafateen wal qabatee himata yakka waliin dha'uun kan himatame. Balaan lamaanuu kan uumaman sababa rakkoo sirna to'annoo xiyyaaraa 737 Max irra tureenidha. Waa'ee sirna kanarratti Boeing odeeffannoo hin qoodin hafuun mana murtiitti dhiyaachuu jalaa kan miliqe beenyaa fi adabbii $2 biliyoona 2.5 kaffaluuf waliigaluun akka ta'e adda baafameera. Maatiin namoota lubbuun isaanii darbee dhimma waliigaltee kana deebi'anii banuu barbaadu. Kana jechuun dhaabbatni kun yeroo jalqabaaf balaa lamaan kanaan wal qabatee yeroo mana murtiitti yakkaan himatame yakkamaa ta'uuf dhiisuu falmachuu qabaa jechuudha. Xiyyaarri Boeing 737 Max balaa uumame hordofee bara 2019tti erga balaliirraa dhorkamee booda Awurooppaa keessatti bara 2020 fi bara 2021tti deebi'ee balallii eegale. Godina Booranaatti yeroo ammaa sababa hongee mudateen lakkoofsi lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadanii 800 ol qaqqabuun ibsamee jira. Heewaan Shumaa dabalata qabdi. Godina Booranaatti lammiileen 800 ol deeggarsa barbaadu jedhame. Godina Booranaatti yeroo ammaa sababa hongee mudateen lakkoofsi lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadanii 800 ol qaqqabuun ibsamee jira. Rakkoo uummata Booranaa mudateef qaamoleen garaagaraa birmatanis ammallee haalli jiru sanuma ta'uun himamaa jira. Akka odeeffannoo argannetti seenaan rakkoo hubannetti erga waggaa 40 fi isaa ol duraati dhaloota ammaa kana keessatti rakkoon akkasii mudatee hin beeku. Bara 2014 keessa rakkoo hongee kanaaf deeggarsa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa dabalatee tattaaffii yeroof uummata baraaruu qaamolee garaagaraa raawwatamaa tureera. Garuu itti fufiinsa waan hin qabneef uummanni rakkooma keessatti deebi'ee jira jedhu bulchaan godina Booranaa. Aanaaleen godina Booranaa cuftinuu rakkoo wal fakkaataa keessa jiraachuu bulchaan itti dabalanii eeraniiru. Godinichatti uummata 800 caalu rakkoo hongeef saaxilamee gargaarsa eeggataa jiru keessaa 670 ol kan ta'anii fi mootummaan gargaarsa qaqqabsiisaa jira. Deeggarsi mootummaa kunis harkifataa waan ta'eef gargaarsuma kana jala ta'ee yeroo uummanni itti beela'aa jiru jedhame. Itti dabaluunis haalli ragaa haala qilleensaa jiru roobni kan hin abdatamne waan agarsiisuuf yaaddoo guddaan jiraachuu bulchaan godinichaa ibsanii jiru. Mootummaan rakkoo kanaaf furmaata waaraa fiduuf qorannoo geggeessaa jiraachuunis eeramee jira. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 36ffaan gurraandhala 15 hanga 19 bara 2023tti magaalaa Finfinneetti ni geggeeffama. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 36ffaan gurraandhala 15 hanga 19 bara 2023tti magaalaa Finfinneetti geggeeffamu hojiirra oolmaa gabaa bilisaa biyyoota Afrikaa saffisiisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'u Ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa yaa'icha geggeessuuf qophiilee taasifaman ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenneera. Walga'iin ministeerotaas gurraandhala 15 bara 2023 kan geggeeffamu ta'uu eerameera. Yaa'icha milkaa'inaan geggeessuuf koreen qophii biyyaalessaa dhaabbilee 30 of keessatti hammate hundaa'ee hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuun ibsameera. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma tuffetti jira. Oduu baargamaatti sinceessisna. Jarman daawwannaa Laavrov Afrikaatti taasisu qirreensa daawwachuu dhaqe miti jechuun ishee Afrikaanota dheekkamsiise. Biiroon dhimma alaa Jarman daawwannaa ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saarjee Laavrov Afrikaatti taasisu ilaalchisee qirreensa daawwachuu hin deemne jechuun Tiwiitara irratti barreessuun Afrikaanota biratti dheekkamsoo kaasee jira. Ergaa fi mallattoon biroon dhimma alaa Jarman fuula Tiwiitara isaa irratti barreesse namoonni baay'een qondaala Raashiyaa gara ardii Afrikaa kan fidu bineensota ardittiin qabdu qofadha jechuun dheekkamsaan akka gaafatan taasiseera. Oduu himtuun durataa gamtaa Afrikaa kan ta'e Eebbaa Kaaloondoo ardiin Afrikaa uummanni isheef bineensonni ishee isiniif qoosaadha jechuun Jarmaniif gaaffii dhiyeessuun fuula Tiwiitara irratti barreessitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saarjee Laavrov ji'a 6 keessatti si'a lammaffaa Afrikaatti daawwannaa taasisaa jiru. Daawwannaa alanaa kana jalqaba torbee kanaa Afrikaa kibbaatti taasisuun eegalani. Raashiyaan waraana Yuukireen irratti bante sababa godhachuun Jarman dabalatee biyyoota lixaarraa balaaleffannaa fi qollifannaan irra ga'aa jira. US'tti dubartiin ragaa sobaatiin barnoota sadarkaa lammaffaa galmooftee hidhamte. US bulchiinsa New Jersey keessatti dubartiin ganna 29 barattuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa of fakkeessuun galmooftee to'annoo jala oolfamte. Dubartiin waraqaa eenyummaa sobaa baafachuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa New Brunswick jedhamutti erga galmooftee booda barumsa eegalte poolisiin to'atamte. Hojjettoonni mana barumsichaa umurii ishee osoo hin barin dura dubartiin kun guyyoota 4 daree keessatti argamuun
barumsa hordoftee jirti. Aangaa'onni mana barumsichaa dhimmichaa fi adeemsa ittiin isheen galmaa'uu dandeesse poolisiin qorataa jiraachuu himani. Dubbichi ifaa kan ta'e gaafa kibxataa walgahii irratti daayirektarri mana barumsichaa Joonsan dubartiin kun shamarree of fakkeessuun umurii ishee sobdee galmaa'uu kan ifaa godhe. Manni barumsichaa umuriin dubartittii sobaa ta'uu fi ragaa sobaa qabaachuu ishee erga mirkaneessee booda poolisii beeksise. Waajjirri poolisii New Brunswick akka jedhetti dubartiin kun dubartii guddoo taatee osoo jirtu waraqaa ragaa dhalootaa sobaa dhiyeessuun shamarree of fakkeessitee barachuuf yaaluu isheetiin to'atamte. Namoonni umuriin isaanii malee ragaa sobaatiin galmaa'anii barachuun kun kan jalqabaa miti. Ameerikaan filannoo Naayijeeriyaa waliin wal qabatee namoota murtaa'an irratti uggura viizaa keesse. Mootummaan Ameerikaa filannoon Naayijeeriyaa dhiyeenya geggeeffamuuf jiru adeemsa diimokiraasii gufachiisa jechuun lammiilee biyyattii maqaan isaanii hin ibsamne irratti uggura viizaa kaa'uu isaa beeksise. Namoota murtaa'an lammiilee Naayijeeriyaa maqaan isaanii hin eeramne irra uggurri kaa'ame kun Naayijeeriyaa deeggaruuf ejjennoo mootummaan isaanii qabu kan calaqqisiisu ta'uu ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan ibsaniiru. Tarkaanfiin kun fedhii cimaa lammiileen Naayijeeriyaa malaammaltummaa ittisuuf diimokiraasii cimsuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaban deeggaruuf kutannoo Ameerikaan qabdu agarsiisaa jedhani. Antooni Bilinkan tarkaanfii kana ilaalchisee ibsa kennaniin mootummaan isaanii uggurri viizaa inni kaa'e uummata Naayijeeriyaas ta'e mootummaa irratti kan xiyyeeffate miti jedhaniiru. Naayijeeriyaa keessatti walakkeessa baatii gurraandhalaa keessa filannoo waliigalaa kan geggeeffamu ta'uun ibsameera. Jaallatamoo daawwattoota TV Mo'aa oduu guyyaa har'aaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwataa turtanidha. Andaraartuu Garbaati qophiileen Mo'aa TV'tti fufuu daawwadhaa nagaatti.